Jirko piling goda umada undar kata sa sini jadi sih. Manni kunooti manni kana kan irraa jettisi biyya adeeme kan biyya kooti wareegame maatii kan koo interbiite isin waraabuu dandeessan biyya kooti qabsaa'ee zabana namni kooti qabatee mana bira taa'e roroon lola naan namni lolatti seenu jira abboo biyya keenya keessatti wallaahi hundi jechuudha kan adda koomatti dhaan raftu kan namummaa keessa na baaftu jechuudha hadda eebba namaa ta'e doo namaa ta'e hafeen beeku ijoolleen mana wadaamina wajjin dhukkubsatte rakkatte na wajjin rakkoo kana keessaa guyyaa tokko furmaata tokko naa qotanii nagartuu dhabdanii edda barandaadhaan bureen mana hin qabu jireenya hin qabu. Utuun nechi Oromoo laa itti akkamitti nagee abibaatti madda isinii Oromooti jiru jechuun akkamitti nagee abibaatti rakkoo godhattee madda afaan amaa fallee bichuu bichuu nan beeka namni naatti roggoma akkamitti Oromoo miliyoonota jiru miliyoonota jaatama akkamitti nagee amaaraatti madda isinii jiru rakkoo koo kana naaf fuula dhala nima buri immoo yeellaatu diisaa fuula maatiin ilaaltu gaafa nagee immoo deemas ramsaa gaazee naamanii kun argaadee bakkee dhaawul na galcheen buri immoo fuula maatiin uummatatti baatu. La ilaha illallah. Mataun nos ni wajib dure. Bishaan dhugi. Senna qolam. Bishaan dhugaa fi seerri mucaa hamilee isaa kaasuu danda'ani. Baatti shammuluu qabatee doolaara 550 fi. Mataan banameera. Tokkoffaa dhagee waddaati ani wallahi laazim nama challenge dura barse nama biyyoo ofiitti bilee seenaa adii golmese garuu kan kolfaa uummanni kun maaliin natti kolfu garuu. Bidiyoon wayitu dhaggeeddaatti ma wayi akka Dubaayatti si miidhamu wayi akka Itoophiyaatti si miidhamu maa tokko maa qabii maaltu sirra jira. Ikkoo ana seenaa addunyaa fayyaa dubbataa banku amma amaddiin sababa maaliiti an dubbisa jechuudha bichuu hin beeku kutaa lama mataa kee biyyaa deemee jiru barnoota jechuudha biyya alaatti hin guddaddeen. Kanaafu warri koomittis of eeggataa laala warri kolfisan of eeggataa laala jireenya keessan keessa bulu ilmoo keessa bulu ana ofii barandaa buli. Yoon kee baatoo galchee hojjese jechuudha du'aa kiyya reeffa kiyya balchuu keessa galchuudhaaf jechuudha feemasiin tokko naftu. Famous in Toko, Gavana, being able to have Gavana, be your foreign. Marcos Tokofa, the Yanamati good days in Jajira. Commenting in Rubis, Tania Rabsida, Lama Famo, be a satif, isn't if Kakana, Visini, and I will some to that, Orega Makavala to the Arsa. Amma Machacha got anything called with them. Marco with a memo, Uncle to Ula Treasure, no man to you go to the you go to Kankan, Pastor Lagatani. Nothing come I do your cover and to him, bucket in a Zamanachu. Kuna Obelisaka, Obelisaka, Jessica, Arayat to be again to Renan. Angaru be a goti, be a go, Mumaka Savasura. Ethiopia and got the Martigo, the Jetty, the Bay, the Valen, Akadati, way, Janete, Bedara, Limankes, Lavarantaran, Limankes, Lavarapini, Ivomana Golati. Anna. Akka Itoophiyaa guutuu nagal mesebiyoo viti dhaabbatee biyyoo viti qabsaa'ee garbummaa ilaabee garbummaatti gale rakkina keessatti gale jechuudha fe rakkina keessaa been dhufee rakkina keessatti gale garuu an akka biyyaattis akka gandaattis walii jeellaan ofii dhuguma tun ka'ee fakkeenyaaf amma ga'ee asii ba'ee an rakkadheera jedhee gosi kana miidiyaa taa'ee an feemasii kun jechuudha mana abibara ka'e beekamtii tokko nargaddaa guyyaa tokko namni bakkee dhaawun galchee sappoorti godhee waan fedhee nama dhaabbatee bakkee dhaawun galchaa jechuudha garuu isin maal jettan isin fuula maalitiin ummatti baatan maaliifi an tokkoffaa nama natti qoosu nama natti qaladu malee gaafan ga'eere waa'ee rakkinaa dubbadde namni beeku hin jiru an bakka buluun qabu waan hin nyaadhe dhuguu qabu karaarran bulee jechuudha dhagaa bulee maadee karaarran bulee tiftookiin irratti dhufanii waa'ee faana irratti dhufanii naan bakkeetti argataa ture jechuudhaan aarii miidhagsa sallee mataan nama namennaa jechuudha tokko didoo waa'ee faana dhufanii naan xofii gurgurratti wal qaballee wal kunne bakkeetti isee beeki bakkii badee beeki Ramshaan baname jechuudha. Somaalee qaamaan dhagee gaafadde. Akkaawuntii qabdi asilaatti. Akkaawuntiin qabu mubaarii ka dhufu. Ansa biyyoo itti miti mubaarii dhufee akkaawuntii irratti jechuudha. Waan rabbi laaffisee na bira dhaabbatee uummanni Oromoo kun jechuudha. Deengaddaatti ma'anii wayii dirqama isinitti kun dirqama namummaati warri rabbii jecha ni ilaalatan warri rabbii jecha mucaan kun bakkeetti argattee gubannee irra wajjin jettan. Seenaadhuma galbeetiin markataa mee gargaaraa ooltan guyyaa kanarraa. Ana kadhee miidiyaatti gadi beekuun hojii qaba waan hin nyaadhu guba haadha abbaa koo bira jira obboleessi koo bira jira nama natti aanu qaba eenyuun biyya jireenya Dubaay hin beekta silaayyuu erga karaa cufame uummanni siqaa itti gale karaa uummanni Dubaay yaattuu hojjetanii karaa uummatatti cuftan uummanni Dubaay hunduu rakkatee jira namni waa tokko qabu hin jiru hin beektan jechuudha jireenyi uummatatti burjaajee jira ana ofii kootii waa tokko borsaadhaan qabu waan hin nyaadhe dhugu qabu kiraa manaa waan hin kaffaladhu qabu bakkeetti rakkataadha deemee kana tajaajila bachiifnee warra si buusimnee bakkee dhaawusti galii nyaattee nyaa qabdan namni dhufe hin jiru qilleenca jaatu bichaa fidanii gadhiiftani namoonni muraasa qofa jechuudha kan dhufee na bira dhaabbate. Beeku amma hin gadhiiftanii amma dhiitanii beeku mataan zooree jechuudhaan. Mu'oo kootti oromummaa kootti gootummaa kootti nan boona. An takka mu'ee galuu takka moomee hin beeku. Mirgara naan eessattuu jechuudha. Yeroo jalqabaatis deemi mirgara naan garuu an uummata Oromootiif seenaan galmeessee
Ana amma dubbiin dhufee sitti mataadhu. Oromoo saba guddaati jiru Oromoo miliyoona jaatamaa jiru jechuudha. Dhaqee Habibaatti nima dhufee dhufee sitti mataadhu. Furmaata tokko akkamitti naan keenya rakkataa biraa sagalee yaatanii bakki dhaabuu qabaatanu akkamitti furmaata tokko naan keenya sin akkamitti natti qostu akkamitti natti qalladdu sa'aatii kanatti. Wallahi ani wallaaleera. Reedi mubaarakitti sheekuraatti ila taaftaabii koppiliingii wallaaleera. Mesinaa koo turaa jira. Reedi. Reedi. Ati akkaawuntii qabda miti reediyeeti. Akkaawuntii mataa keetti. Akkaawuntii Itoophiyaa moo? Itoophiyaa qabda miti. Ani Itoophiyaa waggaa 15 galee hin beeku. Miti Itoophiyaatti akkaawuntii mataa keetti qabda mitiiti. Hin qabu ani Itoophiyaa galee hin beeku. Akkaawuntii mataa keetti qabda mitiiti. Hin qabu ani Itoophiyaa. Laabni mubaarikisi gadaatti mubaarikisi sarkoo qabade gadaatti maangeemii kana kan qabadde akka addunyaatti qabadde. Family wanni an jechuu bara qoy amaddiini wanni an jechuu barbaade yoo jiraate mucaan kun tokkoffaa. Gargaara mubaras gargaaraniif uummata tokko dhaaba gaara nu waan itti himu jira ijoolletti family tokkoffaa wanni an isinitti himu yoo jiraate mucaan kun suuqa banachuu barbaada. Lammaffaa taree deebee makiinaa jechuun waan bahee ittiin galee ittiin dalagatu makiinaa bitachuu barbaada. Nuti karoorri keenna warri maaltu ta'ame jettani kaleessa geemisa wanni qabasiifnee fi hanga miliyoona 3 takkatti guuruudhaaf ni argina jenneeti. Leenca lama miti nuti yoo xiqqaate leenca gara 200 qabne kaleessa geemisa waan nama gaddisiiseen dhiibne gara leenca 200 lakkoofna jennee turre akkaawuntii isaa shiraxaxanii irratti gubanii rabbi waan hojii isii keessanii isin haa kennu jedha. Namoonni immoo geemii irra deebi'ee haa taphatu geemii irra deebi'ee haa taphatu warri jettani. Geemiin irra deebi'amee kana booda taphatamu hin jiru. Kaa itti hima. Geemiin irra deebi'amee taphatamu tokkollee hin jiru. Asumaan jechuudha tokkoffaa vaayiraalii manaa akka bahuuf laayif goolii reedii tana hundi keessanuu keeppii takka puush godha araadaa ta'aati. Lammaffaa ammoo jechuudha nama mana banee jiru hundattuuyyuu sheer godha. Sheer godha. Riippoorti irratti godha. Aanan wayiin jiru aanan wayii maan bitatiin bishaan si miidhasanuu yoo barandaa bulte. Wallahi nyaatan kaleessa nyaadde jira bakkee jira. Suufii kana hin balleessitaa ofirraa baasi ka gubbaa ofirraa baasi suufiin kun hin bada. Akka suufii kaanitti bada ofirraa baasi. Kootii ofirraa baasi shurraabii bichaan taa'i. Hin bada sunillee. Ofirraa baasi kana. Amma akkana taa'ee akkana wayyaa. Wallahi mimmaan buutanii hootanii. Jibsiin koo dhumee jechuudha wallahi isaa biyyaa fitee yaaddoon na fitee jechuudha. Siqaayii ilmoo namaa keessattu waan ilmoo namaa. Mee akkam jira mee achi siqi uummanni ati suufa uffattee nama fuudha. Achi siqi mee achi siqi allaala achi siqa. Kaameraa sirreessi achi siqi. Fee godhaa sirriitti uummanni keenya dhageeffadhaa fee godhaa. Annama waan ati godhaa nama godhaa. Waan masiniin jedhaan. Haadha babbaa dhabuun koo obboleessa dhabuun koo uummanni hundi natti loolu seenatti. Hin argitanii kaantiin sun garaa jala godhata ta'amma ol sittee garaa gubbaa dhufte sun. Uummata keenya laamee akkuma hundi hin jiru. Bikooti fuudhuu heeraa du'aa kun barbaadinaatti godhaa ture. Dhaween jira dhaga'uudhaatti ma. An tokkoffaa immoo akka seenaatti hin seenaan kun illee hin barbaadina. Gaafa birkii keessaa ba'e seenaan kun dubbaddaa. Waa'ee seenaa kootti hin dubbatinaati waa'ee jireenya kiyyaati. Hallaqee. Ijoolleen mana madaabina wajjin dhukkubsateetti. Kunoo karaa keessaatiin na arrabsanii karaa keessaatiin cabiyatti jedhanii akkana na arrabsanii reedi. Namni mana kan keetii akkana na arrabsu jira na arrabsan karaa keessaatiin cabinaan jedhani maal yeroo hunda gargaarra naan jedhani. Laammee aadabaate dhiqumana godhitii adiraa. Cabiin tun dhiyoona soonachi. Waan nuti hin boo'inati. Ati hin boo'inati. Reedi. Ana hawaasni illee jira beektaa. Ati yoo na argaasutti immoo furmaata kunaa godhi furmaata kunaa kaayi. Ati akkaawwanti ma qopheeffadhu mee akkaawwanti namni qabde namni amantu. Laa mubaarakii malee amanu. Ahmadiin ana amananii akkaawwanti sabbaa kootitti guutuudha fure. Akkaawwanti Arafaati rasii agalchan Ahmadiin. Wannoodha bilaakillee ni gargaara jedhee jira yoo danda'e haga 600 takkatti yoo rabbi naa laaffise hin cufa jedhee jira. Amma miti garuu 2027 keessatti jedhee bilaakillee ammatti hin danda'u yoo xiqqaate haga miliyoona takkaa tananii galchadheera. Asumaan bilaakiin illee fooloo godhaa. Urjiin illee yoo danda'eetiin jedhe dhagayi.
Urjiin tun illee jechuudha. Mee qoyi dhaamsa namatti himna yaa Ahmaddiin cadhibnee bichaa naasofnu. Mana dagada reedi mubarakillee dhufu godhaatti mubarakillee dhufu ala amma kabajaa ulfeera mana gedhumne furmaa tokko qaamudha amma sabaa taasa faatachuu miti dhiifama naa qabaatti ala ani ilma namaati. Qoyi mubarakitti dawwalaa qoyi. Isinii jiru mana abibaa kennaan salphattu dhiisa an gaafa nagee rakkoo cimaa isin ragaa dhiisa adira oromummaa dhiisa natti koosina natti qaladina Dhugaa natti jedhee qaladina dhiisa gaafa fidanii booda wallahi rakkoo cimaa isin ragaa booda Mubarakitti dawwalaa. dhiisa natti qaladina Oi Mubarak yaamna Ahmadin obs. wallahi rakkoo isin keessa jirtan wallahi An isaanii kunoo beeku laali kunoo Mubarakiin itti dawwalu jira. Mira kaisa ya tabibi. As laala kunoo Mubarakiin itti dawwalu jira. mucaa biyya wayina godhataniin Mubarakiin dawwalu jira qoyi hin kaasu kunoo silkiin irra cufaa. Roti da walarti. Silkiin irra cufaa laali. As laali akkatti silkiin irra cufu. As laali kunoo narra cufaa laal silkii. Laal silkii akkatti narra cufu. Ankan jedhu tiktokii kan kumaanatti guddan akka miliyoona sadii biliyoona afur bu'uun beektaa miti tiktokii kan kumaanatti guddan dhaabbooda garbummaa oromoo keessaa baastone addubaayee irratti jechuudha mee tokkoon kan keessan dhageeffadhaa mee tokkoon kan keessan jechuudha ana oyyaas rakkoon qabu amma marmajjaa qaamus teessan ilaaltan booda isin ni Yaa marmajjaa kaayi marmajjaa ati keeti kaa'u. isin ni Ahmaddiin atu fi keeti marmajjaa kaayi. amma uummata keenya ishee goraatti firitti uummata keenya ishee goraatti hundi keessan dhageeffadhaa reedi ati ilmoo namaati si galee dhageeffadhu soddaadhas ilmoo namaatis dhiis adara dhiis itti mataatan dhiis akkaawuntii illee namni annu fi gooti rakkoon jira haati faatti illee akka qoosaatti ilaalaa Tinga wallahi Ahmadin. dhiisaa natti qoosina adara Ijoollee baay'ee miti dhaggeeffadhu Ahmadin. Biyya kanatti namni akkaawuntii baafachuu hin danda'u maaliif? Gallee deebii waan hin dandeenyeef. reedi Wallahi reediin akkaawuntiin qabu dhugama Ramadaani. Rammee jedha Ahmaddiin dhagayi. Wannooni dhageeffadhu Ahmaddiini. reedi soddaadha miti isin reedi gabana gadi kun danda'u maaliif jella la reedi waan sitti mana gifadhu soddaadha si galee soddaadha soddaa kabajuun wama jiru mana kennu Maa afaan keettan kan wanni afaan keettaniif. ammoo wanti jedhu uummata keenya ishee godhaati rakkoo cimaadha namni biraa ramadaan mubaarakitti galchita akkaawuntii kee fidii maxxansi uummanni kun ati abbaadhas sigalee rakkoo wankoosi illee hin beekte waan hin keessa jiru illee hin beekte uummanni kun warri rabbii jecha na jaallatu warreen kanaa jiran warreen Ameerikaa jiranus dhufanii waa tokko dubbatan. Isaa kan afaan hin kaayina haasa'u. Maal nagatuu bigooti du'i ni barbaadaniin anoo ittuu nu kurifachiiftan goyina keessaa baasuu qaataniitu uummata keenya adaraa oromummaa isheen jedha. Manaa fi baadhannaan salphattu mubaarik akka mana kana dhufu hin jiru maaliif soddaadha waan ta'eef soddaa immoo kabaju gooma jiru dhaggeeffadhaa itti. Lolli jira. Waliin lolli. No, hin dhufa. Reefi as ture bar. Hin dhufa. Mubaarikii Dubaay keessa jiru maaliif mucaan kun rakkataa jedha uummanni baay'een jechuudha. Maaliif inni ofii yeellaa jechuudha. Maaliif ani mubaarikii duratti uummanni na rakkisanii uummanni kanaan duratti na rakkisanii xalaata guddaa ta'an jirre inni hin beeku. San garaa keessa waan qabne hin beeku mubaariki. Akkana maaleffatutti maaliif waan an jedheedha kimmiinatti qabataa ture. Ani immoo nama rakkatee waan nyaatu bee bakkeetti rakkataa ture beektan. Maaliin nan gargaarsifne jedhaa tiftuu kana irratti gubanii guyyaa tokko birrii 200 nyaananii mubaarikiin rabsinan jedhaa turan. An waa dhabeenyaa jechuudha borsaa keessaa qullaa ta'inna jechuudha. Gaafa kana mubaarikiin fuudhee suuraa akka deebisee argataa ture. Nama 5,000 nama 6,000 irratti. Mati birrii waan hin nyaadhee dhuguu birrii argadhee jechuudha. Garuu addaanii guutan buluu qabu furmaatan qabu. Geemii kana haadha baatee gaaruu naa qabdi. Birrii miliyoona 2 miliyoona 3 buuna naan jedhan ijoolleen jechuudha. Gaafa kana hoo yeroon geemii kana riippoortiin itti godhan irratti gubantiif tuqii jechuudha akkan gadi beektaman. Maaliif waan beekamu. Bara amma mubaarak gaafii sitti ta'u maali beektaa reedii. Akkaawunti isaa isaanii sa'aatii geemii isaatitti maa irra guban. Shiratti godhan. Riippoortiin itti godhan hundi jedhaa jechuudha. Maaliif eessan gasii asii liqeessu goba qase. Mucaan kun hidhaso asii suufa naa baqese. Suufa jarii torban tokko waggaa tokko ayyaaqaa jechuudha suufa naatti jijjiira jechuudha. Agaattanii miti an ofii gootti dhume. Qadhatee bar. Maaliif mana maati? Harka isaa lukallee itti agarsiisi luka. Haadha baatee dhiis. Hojii ilaalaa reekoodii. Manni kun miidiyaadhaaf hootee namaan deemaa ati gadda waan hin taane hawwisiiftee talaateen tursiiftee so'amtaa jechuudhaan itti saamsaa gadi bee waa hundee
waraabanii. Ustaadhaan kana akkanaa tennaan biidiyaa waraabbatee beekanii si qabsiisan. Ana nama rakkataa bootan bulu barbaaru. Mana hidhaa yoo nageenye maal isinuyyuu na dhiisisaa. An waraqaa nama qabu akkamitti na isiftuu jedhee lolleennaan jechuudha. Dhiisanii badanii ustaadhaan jechuudha. Dhiis waan hafanii. Namni miidiyaa waraabbatee bulu. Kanaafuu hundi keessa ishee godhaati. Waliin dhugatina ofii kootiif koo keessa jira dhungoo keessa jiru. Irisin maanoon tusisinati. Arafaatee maanoon tusisin furmaata kaa'eef yookaan akkaawuntii hankee maxxanse akkaawuntii hankee irraa gargaara. Dhungatina isumaayyuu namni dhiiraa akkamitti isa dhungattan. Warri amma dhungataa jirtan kun dhiisa waan afaan kaartan kan afaan hin kaa'ina. Adafaate. Adiraa ilmoo keetti adiraa jiru keetti hin qoosin. Kan dhungatan shamarran hin dhungatina. Nan dhungatina. Rakkinni borsaan asii na jiru iyyii. Isin dhungoodhaaf hedduu. An dhungoodhuma jiraadha. Dhuma kaatee gadi baanaa uuma qabeenya abbaa baatiraadii wayina sirriitan miti jire. Baalee qabeenyaa wayitii miti borsaa waan qoqqoodna. Kaartoonni na fadhee bakkee buleem. Wallahi. Ahmaddiin macarrashaa boorsaa keetti agarsiisee abbaan barbaade si gargaaru ka barbaade haa dhiisu. Agarsiisi. Adafaate. Sabti. Uummanni waan ati boorsaa keessaa waa qabdu si haa bar. Maali doolaara 500 shaqalta keessa jira moo? Laa hin baafne doolaara. Dooraalli bar mubaarakiin bara jira barra akaawuntii waa tokko biraan fuunee silkii biratti dhisee beeber. Mubaarakiis ka jira waan tu'e. Hasan tokko jiru. Dooraalli maaliif boosii habibi? Dooraalli miti waa tokko wanti waa.